ilma namaa ta'e kan dogoggorre hin jiru. Takka rakkinaatu si dogoggorsiisa, takka wallaalummaatu si dogoggorsiisa, takka immoo shayxaanaatu si dogoggorsiisa. Nama ta'e kan dogoggorre hin jiru. Garuu dogoggora san keessatti if dagachuutu badduudha. Dogoggora san sirreeffachuu dhabdee dogoggorma san wajjin fiixa bahuutu dogoggora guddaadha. Gurbaa tokko ture, gurbaan kun dargaggeessa, harmeen isaa baay'ee jala dhukkubsatte. Haati isaa jala haalaan dhukkubsatte, waan wallaannatuunis dhabee achumaan hanna eegale. Osuma waa hatee haadha isaa tana jiraachisu hanni tun itti fiixa baate itti qabatte hattuute. Guyyaa tokko osoo kophaa isaa deemuu jiru haati isaatis fayyitee fi kophaa isaa osoo deemaa jiru dhaabbatee boo'ee Rabbi kadhate. Yaa Rabbi hanniti tun sii fi ilma namaa biratti illee fokkottuudha. Dogoggora guddaadha. Yaa Rabbi rakkina hanna kanatti na naqee kana sanarraa kaasii hanna tanas akkana ni hirraanfannu godhii jee Rabbi kadhate. Garuu hanna hin dhiifne Rabbi kadhate malee Rabbiin gaa Ghafuurur Rahiim dhageef kadhaa isaa dhageef. Ranan dhaabne immoo inni Rabbi kadhate malee. Amma akkasitti kadhatee deemee guyyaa sanitti aanu masgiida tokko dhaqee osoo ganda keessa olii gadda deemaa mira waa hatuudhaaf ganda isaanii sanarraa fagaatee masgiida tokko dhaqee gandi sun ganda tujjaarotaati masgiida san hatuudhaaf halkan leelii seene. Halkan leelii masgiida kana keessa osoo waa barbaadaa jiru abbaan qabeenyaa ganda sanii guddaan boodigaardota eegdota isaatiin mari'atee maal jeen deemaadhaati masgiida san seenaadha. Dargaggeessa halkan leelii za'aatana salaatu laalaadha. Intalatiyyata heeruma geessitanan kannaafi namni leelii dargaggeessa ta'e namni leelii za'aatana masgiida dhaabbatee salaatu nama imaana qabu intalatiyyallee bulfachuu isaa danda'a. Nama san qabaa dirqiidhaan natti fidaadhaa jeen ittiin kanna qabeenya kiyyaa wajjin itti kanna. Kana Rabbiitti gubbaa roobeedhi. Amma gaa eegdonni isaa hoggaa masgiidatti ol seenan mucaan immoo maal salaataa mitichi keessa barbaadaa jira. Ni rifatee qacam godhe abooni uummata akka illee balleessin osoo ijooti qabanii itti geessan. Hoggatti geessan osoo yaada hattichaa irraan baasin waan kanaaf achi seentee jennu osoo hin gaafatini intalatiyyan siiqannaati nama dhugaan imaana qabu. Jeeni dubbiidhaan afaan bee qulfii makiinaatis kannee fi mana bakka kana bakkanaa jirus keedisiifin kannaa intalatiyya tana jee intala garsiisee intala sanis kannee fi guyyuma takkaan gurbaan abbaa qabeenyaati. Saniifuu Rabbi irraa abdii muratanii siinjaa yoo hattuu taate amata dheeraa yoo hataa turte hanniti sun dogoggora ta'uu ishiidhaa giza garte dhiisii hannasa Rabbi kadhadhu aboo maal taate Rabbiin si nama milkeessa akkuma fedhatti nama milkeessa Rabbi laaftu matarratti nama milkeessa warri duraan isaan hattuu jaatudha sun jechuudha. Boodarra abbaa qabeenyaati isa jala deemee isa waa kadhatu eegale jechuudha. Gurbaan akkasitti kadhaa Rabbitti boo'ee guyyaa tokkicha kadhate saniif jecha akkasitti Rabbiin isa milkeesse jechuudha. Nama ta'ee kan dogoggorre hin jiru dogoggora kan keessan ammoo sirreeffachuudhaaf yaali. Thank you my fandas.